erga dheengadda doolaarri dabale asitti Itoophiyaa rakkoo hamaa keessa jirti. Kanaafuu an birrii tokko hin argadhu. Namoonni viidiyoo kana agartan ummatuma keenyaa fi haga dandeessanu sheer godha. Nama 20 faatti sheer godha. Bifa fiyyaatota nama hedduu qeebira qaqqaba. Samoona kana erga doolaarri dabalee balaliin xiyyaara addunyaa Itoophiyaa keessaa gara tokko miila fuuchuun hin danda'amne haga owwanaatti obboleewwan kiyyaa dubbiin rakkootu deema. Mootummaan waan kana inuma qaba hattuun Itoophiyaa keessaa ammallee dhumaa jirtu. Har'a Dubaayii bararuudhaaf birriin duraan yookuma 30 ta'e har'a 60 yookuma 50 ta'e 70 yookuma 60 ta'e immoo 90 galee har'a tikkeetti jechuudha. Saawudii bararuudhaaf Durayyoo 30 ture har'a 50 durayyoo 40 ture har'a 60 lama dachaan lama dabale. Sababni kana daballi doolaaraatiin wal qabee biyya tokko gosa baluu hin danda'amu. Amma fakkeenyaaf fudhannee biyyoota Arabaa keessaa ijoollee biyya dhaquu hin dandeessu, galuu hin dandeessu. Tikkeettiin seeraan ala ta'e jabaatee baluu hin danda'amu. Isaa hin jiru guutee. Kun rakkoon isaa sababa doolaaraatiin wal qabee naannolee garaagaraa keessaa haga wanaatti mootummaan suuqilee 32 ol to'annaa jala oolee cufamee jira. Bakka haati kee cufamte. Sababa doolaaraa kana jecha naannoo Oromiyaa keessaa godinaalee tokkotti ergaan qaqqabe nama otuu zayitiin jiru zayitiin oskanii zayitiin badeera jedhanii isiin jirtu immoo birriin qaaleenyi. Mootummaa waan kana viidiyoo kana sheer godha. Mootummaa waan kana dhaqee irra ga'ee to'atee itti bubuudha. Warra kana hattuu warra kana itti bubuudha. Ummanni inni waan naganne maal nyaata. Warra amma dhaqee bitee miti. Warra duraan gatii duraatiin bitee lafaa qabu doolaarri erga dabaleen asitti zayitiin bade jedhanii hillim ganii ashagamee achumatti rabbi jira hambisu. Kanaaf warri akkanaa kun mootummaan ammallee barbaadee qabu viidiyoo kana sheeritti godha. Godinaalee tokkotti maqaan dhabu garuu tokkoon hin maqaadha. Mootummaan erga dheengadda doolaar dabale asii namoonni suuqonni 30 wayi to'annaa mootummaa jala oolanii jiran cufamanii jiran achumatti jala hambisu. Garuu sababni biyyi keenya guddina dhabduu yeroo akkanaa kana barbaadaniiti ummata keenya miidhan. Ammas ummanni keenya miidhamaa jira. Tikkeettiin arra biyya tokko qaxxaamuruudha deemuun hin danda'amne. 70 haga 100 isaa hin jiru balli. 70 haga 100 60 50 sanaa ergasii tikkeettiin 20 wayi 30 haga 40 kuusaa deemamu hin jiru amma. Tikkeettiin xiyyaara balalii har'a biyya tokko balali'uudhaaf yookaan immoo achi dhufuudhaaf hin danda'amu. Tikkeettiin seeraan ala ta'e daangaa ol darbe. Kanaaf wanni kun iddoo to'atamuu qaba mootummaan. Yoo ummanni hin jiraanne yoo naggaadeen akkamitti jiraatama? Inni bitee waa qabu gizee akkanaa argatee itti dabala. Kanaafuu mootummaan ammas gizee mootummaan qabuudhaa jedhe mootummaa jalaa fuudhanii dhaqanii waa fudhatanii calluudha warra muusinna jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa suuqiidhaan wal qabatee rakkoo garaagaraa namni viidiyoo waraabban bakka itti gadhiiftan dhabdan namoonni lakkoo jiraa qabdanus ta'e namoonni infoormeeshiniidhuma hattuu uummata miitu tokko qabdan karaa telegiraamii kiyya guruppii Riyoo Shaafi jedha sarchi godhaa nuti tiktookii irratti telegiraamii irratti sarchi godhaa guruppii jira achitti sheer godhe godha guruppicha kana guddisaa viidiyoo tokko waraabanii hattuun tokko nama miidhaa jirtu uummata qotee bulaa miidhaa jirtu tokko gizee agartan guruppii telegiraamii Riyoo Shaafi godhaa sarchi godhaa guruppii jira irra gadhiisa alillee nan gadhiisa. Ummata keenyaaf yoo maalu taa'e nu godhu. Kanaafuu har'a Itoophiyaa keessatti sababa